السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون كم جرتني وربطتها في دعوة تتيجا قالي أنده سنوبكم جرتني فيكم جرتني تنجين هي سنة لك أبو ترتير الإراودة ميديا رالي بيتس قالت الحمد لله ربي قال نياجو سابي غرغرات الميديا رابدي تكفى غربيات قالي لما بقى ناتو ديدي شور بالتي حالا غرغرات الميديا رات فيرمو ناتو ديدي ميديا كان الرابدي تنتري الحمد لله nagaan gara biyya ormaatittis deebi'ee nagaan gara miidiyaatittis deebi'ee jira. Akkamii Itoophiyaan alhamdulillah garuu biyya ofiiti yoo jijjiiramni jira. Isin jechuun barbaada. Hadha immoo maal qabattee nu dhufte jechuun keessan hin hafu. Yaadha viidiyoo gabaabduu takka namoota hedduus hin fayyaddi jedhee yaada. Ergallee of keessaa qabdi akkasuma namoota gaafina gaafatuufis deebisaa ta'a jedhee yaada. Namoonni hedduun ka keessan na beekullee ka miidiyaa irratti na beekus hojjaa ta'us maal gootaa deebite naan jedhan biyya ormaatti maal gootaa deebite teettee ilmoon dhaltuudha kun ka akkaan ilmoon hin qabne beeku jechuun noormaalidha kun immoo beekamaadha nama kamiinuu hin jedhamu keessattuu hattaa nama ilmoo qabullee teettee ilmaan kan guddifattu maal gootaa gara biyya ormaatti deemtadhaan nama ilmoo hin qabne immoo teetteen dhaltu maal gootaa biyya ormaatti deemta namaan caan keessa namaa kan beeku ربي في سقوفه يشوف ركنا بيورما هنتس ديبسو ركنا دنيا تاع ركنا دم برات تاع سن كاسبيه ربي سنتوك جافي سقوفه نمني ألام وان بربادي قبال عليه هجي كان كي قبال عليه وان بربادي سنجت شو دندا كنا فيني ديبسا قبل لسني فيتين زرا نمون ندو سورة دنجد دم أجب توبين قالك استرتلي أتين مو سنويو قبدا isin ilmoo sanuun qabdu maal gooti deebite yani turtani suuraa isin bagana gaan dhuftettee gallakkistirratti innaa namaan waa jechuun beekamaadha isin irratti illee hin faradamu namni waa namaan jechuun waan itti fakkaate namaan jechuu danda'a jechuudha. Kanaaf wanti nama deebisu baay'ee jira. Wanti gaaf biyya nama galchus biyya ormaa kana osoo hin fixatin addunyaa silaa hin gootu biyya nama galchullee waa baay'ee jira. Fakkeenyaaf ani gaafa midhasii biyya galu akkuma nama kamituttuyyuu alhamdulillah bultii jaaradhe biyyaa ba'e gaaf biyya deebi'ullee bultii basan ittiin deebi'e garuu gidduu rakkina jira. Beekamaadha namni kamuu jaalalli isaa ta'uuti abbaa warra isaa qabaatu keessattuu gisee ammaa kana fageenya keessatti waa hedduu jira obboleeyyan kiyya wallaahi waa hedduu jira. Garuu bira geettee hojjettee waa hedduu adda baafatta. Innaa fageenya keessatti anillee bultii tiisan hin xiqqishoo dibbuunee turre bakka walitti bu'imsu jiru sanitti haala san mijeessedeen biyya ormaa kana keessatti warqata dura mana dura dalagurraa ala ba'ee waan jiruuf warqata dalasiifadheen jira. Dalasiifadhee ji'a tokko osoo asitti hin xumurin dhimma kana sirreeffachuudhaaf duraa galee kan sirreessisuu na dhoogge sababni warqata kana in sirreeffatiniif galee deemuu waan dandeenyeef jechuudha. Warqanni na dalagamee innaan warra kanaanis maallaqa guddaa itti baasanii osuma eeyyamni kun dhufin dalagadheeyyuu guddaa waan itti baasanii naa dalasiisaniif bakka rakkinni jiru itti meen sirreessadhee deebi'eedhaan biraa deeme. Yoo asii galu garuu akka fageenya haasa'anii miti. Bultiini wanti hunduu yoo bira ta'an bareeda. Yoo irraa fagaatte garuu jibba keessa ba'ataa deema. Waldhabdii keessa ba'ataa deema. Jechoota namaatu keessa gala. Hama keessa gala. Waa hedduu keessa gala. Fageenyi wallaahi obboleeyyan kiyya khayriin qabdu. Fageenyi waa hedduu balleessiti akkasittu warri biyya ormaa keessa jirtan wanti isin dhaamoo jiraate addunyaa abadan hin guuttu. Hoggaa lama lamaan galaa deebi'a. Namni gaafa galee deebi'u sammuun namallee hin haara'umaa waa hedduu argitan waa hedduu adda baafattanii jibbiinsis waldhabdeenis wanta hedduullee gidduu namaatti hin ba'atu jechuudha. Galaa deebi'uun hedduu takka nama fayyaddi. Innaa ka'een galeen gaafa ka'ee galu garuu karoora biraatiin gale. Galeennaan faamilii gara lamaanittu jira. Yoo wanti hunduu akka fedheedha haasa'amu miti. Alhamdulillah bultii keessa ganamaatittiin walittiin deebi'e alhamdulillah. Ka ariifachiisee nagalchee osoo kana inni arga galee namni tokko egaa bultii qabaatee beekamaadha. Gidduu namaatti waatu uumamaa jechuudha. Garaan keenyaa hafee naamma akkama ka godhu immoo naa galuu dide tokkoffaa yoo san ani bifa aariitiin ka'ee galee hiiqaan kiyya hundi isaa akka bitadheen as jira. Akka walii qabadheen hiiqaa tokko kaargoo hin godhanni fudhadhee hin galle biyya Dubaay kanarraa galtu harkatti kiiloo 7 si ajajanii siif hayyamama kiiloo 7 yoo akkam dabarsite
kiiloo 10 guuttaa. Achi booda immoo kiiloo 23 kiiloo 46 7 51 bicha jechuu kaati garuu ni dandeettu. Innaa 53 jechuu kiyya. Kanaaf afaan qabadhee gale. Wanti kun uumame jedhee hiiqaa kiyya kana hunda sidhiisee hafuunis ni ulfaata. Akkasuma jara arabaatiinis hin deebi'a. Waan kana sirreessan deebi'adheeni cal jedhee yoo hafe osoo kaansilii biyya kanarraa hin gochuu danda'ani. Waa hedduu jira namni illee qalbii si cabuu danda'a. Faamiliin an bira jiru kun jarra arabaa kun wallaahi hanga firiidamii biyya kiyyaatiin arganne mana kanatti firiidamii jechuun maqaa eenyutti argadhe jechuu barbaadeeti. Baay'ee gammachuu qaba. Akka bakka barbaadeen hiriyoota kiyya biraan dhaqaa. Hiriyoota kiyya yoo rakkatan hin gargaaraa. Dhufanii na biratti rakkoo bahanii. Yoo badan as of biran tursiisaa. Bakka hedduu eenyu qaba jechuudha. Gammachuun qaba. Hanga mana haadha abbaa kiyyaatti eenyu qabne. Alhamdulillah rabbiin ilaa addunyaa fa'aa kiratti illee rabbi sanaa milkeessu. Gaafa galus akka isaatti na geggeessan viidiyoo isinii dalageetiin ture. Viidiyoo sallaaluu dandeettanii jechuudha. Innaa ka'ee galee wanta akkasii erga argame booda hattaa namittiin arabaa sagalee na ergite akkam jirta nagaa fayyaa keetii abbaa warraa keetii walitti deebitee naayee walitti deebi'ee jiran jedheeni akkami wanti akkas garaa wanti taa'e wanti akkasii jiran an jette na hin qaanfadhe dhugaa rabbii dubbachuudhaaf na dalasiise dheeni geesse amma akkas hidhee kijibaani dammoo na amananii birrii meeqa baasanii na dalasiisanii kan hanga tolli dhufeetiin eeyyamni galaqqifame kanaa miti. Hadhoon takkana uumamee jedhee maallaqa kana nabbaasanii xiqqishuu na ulfaatat na oomuun jiru tikeetti simuraa gisee barbaadde koo jennaan ji'a sadiitti. Ani asii galee ji'a sadiitti tikeetti naa murte ji'a sadiin kiyya xumurraa hin deebi'e waan isin ajaa'ibu wallaahi tawakkaltu alallaa hidheetumaa hin deebi'e alhamdulillah sumaan du'aa hin godhaa. Innaa gaafa deebi'u kana immoo jarattis ni minnechuu barbaadeeti quban qabu jarrisi. Anumaa fi rabbiin qofatu faamilii kiyya qofatu beeka. Innaa hiiqaa kiyya tokkoffaa wanta laale hiiqaan kiyya as gatee jira. Hiiqaa kiyya kanas hin fudhadha. Lammaffaa jarri kun biyya teettee na kijibde jechuurra amaanaa isaanii illee ofirra badhee deebi'ee isaan illee amanaa san guutee yookiin bakka kiyyaayyuu sarratanyaa san buusee yookaan immoo asittuu haalli mijataa ta'e waan tokko akkasitti yaadee biyya kanatti ka'ee deebi'ee jechuu barbaadeeti. Innaa asirra maal isin jechuu barbaade keessattuu obboleeyyaa warroonni bultii ijaarratanii bultii qabdan tokkoffaa fageenya akkuma isin jedhe waa hedduu fida. Fageenya kanarraa fagaattanii jiraattanis fagaachuun dirqama. Haala jireenya tunaan fageessaa garuu kan isin gochuu qabdan waggaa lamaan eeyyama keessa fudhadhaa galaa kana sirreeffadhee anam fakkeenyaaf kana sirreeffadhee gala kana godhadhee gala akkas godhadhee galaan sun duniyaa hintalee tokko seelaa balleessiti. Lammaffaa jibbeessaa fi wadhabdes gidduus uumaa deemte wanti biraallee uumamuu danda'a jechuudha. Bultiin tantee sun afuuluu dandeenya. Kanarraa yoo galtee jireenya keetti galta waan ta'eef galtee bultii kan keessan naanna'aa ta'a. Jireenya kan keessan naanna'aa ta'a. An abbaa manaa kiyyaan dhimma biraatti irra ool'aadha malee dhimma dubartii biraan irra fidu akkasii miti garuu. Namoonni akkasii jiraachuu danda'a. Wanta akkasillee akka hin uumamneef fageenya keessa kun hundi waan jiruuf wanta hedduu waan jiruuf galaa bultii keessan naanna'aa akkasuma sammuun keessan hin haaramu obboleeyyan. Wallaahi galtanii gaafa deebitan gaaf jiruuf jireenya hedduu argitan. Gaaf maatii keessan argitan. Gaaf akka biyyitti jirtu argitan. Sammuun keessan kun hin haaramu baqa nama biraa taatanii deebitan. Anamma isii kaleessatii miti dhugaa. Gaaf biyya galee waan jiru hunda adda baafadhee baqa wanti hunda adda baaseedhu sammuun kiyya kun haarawume bifa haarawaan wanti hundi bakka kalee nuti bira deemnu san hin jiru. Waggaa 6 fi wayi biyya ormaa taa'ee duraan torba seenuu ka'ee galee. Wanti hundi bakka kalee nuti bira deemnu san hin jiru jijjiiramee jira. Kanaaf gaafa galaa deebitan immoo wantummaan dalagattan sunuyyuu isiniif qalala baqa yeroo hojii deemtan jechuudha. Sammuun keessan haala yeroo wajjin deema. Alta kageeffadhee galaatti immoo gaafa ati as turtee baqa kan duraa bichaa beektaati as turtee waa hunda sirreeffattee kan hundi sirreeffadheetti hin galte inumaan guuttamne jiran. Waa'ee biyyaa akkati jirtu biyyi maalii kanneen inshaallah guyyaa biraarraa isin haasa'uu danda'a. Viidiyoon amma isin dheerachuu danda'a. Kanaafin ka'ee biyya ormaatas deebi'ee namoonni hedduun gubbaadhuma namaa laalaniiti waa hedduu namaan jedhan. Innaa waa hedduu namaan jechuu danda'anii maaliif deebitan fakkeenyaaf waggaa hagahan turee qofa laalaniiti maaliif biyya ormaatti deebita maa deebita ilmoota akka hin qabdu ilmoon godhattu hatta faamiliin isaa namni hundi naan jedha malee ani rakkina keessa kee jiruu fi
waan an hajamee asit deebi'u tokko nama kanarraa beeku hin jiru jechuudha. Anaaf akka carraa ta'e abbaa warraa kiyyaa fi namaaf rabbi qofa beeka. Akka caalummoo anaaf rabbi qofa beeka. Kanaaf namni waan barbaade namaan jechuu danda'a. Namoota hedduu hoo galanii deebi'an kan makeeffataniit niin galan kan akkas hin jedhinaan obboleeyyan gaafii akkasillee namaan dhiyeessina. Harkinna of isaatii fi isa ka beeku rabbiin qofa waan ta'eef jireenya manguutamna tana keessattuyyuu hanga takka wal qixxeeffadha wayitiif ta'uu danda'a. Waa hedduu jira. Amma namni duraanaanis gaafii akkasii namaa dhiyeessa. Garuu dabareen naga'ee yoo namni gaafii akkasii na gaafatu wallaahi bakka waa hedduun irraa baradhe jechuu barbaadeeti. Kanaaf fageenya keessatti illee waa hedduu akka jiraatu asumaan qofa qabaadha. Gaaf dhiyaattee biyya geettatti ni argamta wanti hunduu kalutti furamuu danda'a. Rabbi rakkina keessa jirtan hunda isinii haa furu. YouTube kanarraa badeetiin ture namoonni haaraa dhuftan subscribe gochuun dagatinaa. Akkasuma immoo like godhaa du'aa illee naaf godhaa obboleeyyan kiyya qaqqaali. Abbaa raqee balu rabbi beekaa rabbi waan jabaatte kullee akkanaa laaffisu du'aa naa godha. Anillee inshallah du'aa isinii godha obboleeyyan kiyya kabii ormaa mana arabaa keessa jirtan. Rabbi wallahi hajaa muraada keessan isinii haa guutu. Wanni hundumaanuu rabbiin isin hin dhibini waan jabaatte isinii haa laaffisu. Rabbiin hara isin galfachiisu bakka ga'ee isiniin jedheetumaani. Akkasiin isiniin jedhaa galatooma ulfaadhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu. Nagaan naa tura. Like osoo hin godhin immoo biraa hin bayinaa. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.